Jirtu hordoftoota xiyyaatti baga nagaan gara xiyyaatti dhuftan warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Guyyaa har'aatti immoo waa'ee dhukkubicha kanaa namootiin Itoophiyaa keessatti dabalaatumaan deemaa jira guyyaa irratti. Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa guyyaa har'aa qorannoo laaboraatoorii dabalataa taasiseen vaayirasichaan kan qaban namooti lama argamuu mirkaneesseera dhiyeenya kana jechuudha. Guyyaa har'aatti jechuudha ganama mootu nama 3 ture ammas dabalataan namni 2 akka qabame mirkaneesseera jechuudha. Kunis biyya keenyatti lakkoofsi namoota qabamanii 21 gahaniiru. Namootni vaayirasichaan kun irratti mul'ate dhiira umrii waggaa 38 tokkoo fi dubartii waggaa 35 yoo ta'an lammiilee Itoophiyaadha isaan lachuu jechuudha. Kan jiraatanis Finfinneedha. Warroonni lamaan qabaman kunneenis Dubaay deemanii kan deebi'anidha dhiheenya kanatti jechuudha. Kanaafuu warri Dubaay irraa ta'es biyyoota garaagaraa irraa biyyoota gurguddaa irraa warri dhuftan hanga wanti tokko beekamutti mana keessan osoo nama baay'ee wajjin wal arguu baattanii filatamaadha. Mana keessan keessatti osoo diqoo turtanii sanaan booda erga qulqulluu taatanii booda sanaan booda osoo namatti makamtanii jedhee isin gorsaa jechuudha. Innis ka ta'uu qabudha. Kanarratti kan xiyyeeffate immoo magaalonni baay'ee sodaachaa jiru. Keessattuu magaalaan Adaamaa baay'ee tokko sodaarra jirti. Sababni isaas dhukkuba kanaan namni 3 waan qabamee fi magaalaa san keessatti jechuudha. Kanaafis sodaa kanarraa kan ka'e sochiin akka dhaabbatu murteessitee jirti. Weerara dhibee kanaa ittisuuf sochiin tiraafikaa magaalaa keessaa akka dhaabbatus murtaa'eera. Taaksiidhaan baajaajiidhaanis magaalaa keessa akka tajaajilan kenname guyyaa har'aa dhaabbateera jechuudha magaalatti keessatti. Garuu haa ta'u malee magaalaa keessatti tajaajiloonni geejjibaa ni jiru jechuun isa jechuudha. Godinaalee irraa kan gara godinaalee deemu taaksisolee fi baajaajoota qofatu dhoorgamee jechuudha. Fi sochii akka namni hir'isuuf akka namni miilaan deemuuf taaksii illee dhaabaniiru jechuudha. Akka namni walitti baay'atee dhibee kana hin baay'ifneef jechuudha. Itti aansuudhaanis Adaamaatti aansitee Asallaanis weerara dhibee kanaa ittisuuf sochii tiraafikaa magaalaa keessaa akka dhaabbatu murtaa'ee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa irraa eegalee baajaajii taaksii gandoota baadiyyaa irraa uummata gara magaalaa fidan akkasumas dugdaaqqee akka hin sochoone dhoorkitee jirti. Konkolaatonni geejjiba uummataa aanaalee godinaalee fi dhufan irraa yeroo adda addaan fageenya hawaasummaa eeganii imaltoota fe'uun ni tajaajilu jechuudha. Kan dhaabbate taaksiidhaanii fi baajaajiidhaanii fi akkasumas dugdaaqqeota jechuudha. Kanaafuu mana taa'uun harka keenya dafnee dhiqachuun bakkee namoonni itti argaman baay'atan argamuu dhiisuu bakkee akkana namni baay'atu kanneen osoo deemuu baanne dirqama yoo ta'es deemuu hoo qabaannee deemuu malee akkanuma baanee olii gad socho'uu baanne bareedaadha. Kanaafuu sodaachuu osoo hin taane of eeggachuutu nu barbaachisaa jechuudha. Sodaan waan takka wanta finnu hin qabnu of eeguu qabna namaanillee nagaa jechuu hin qabnu jechuudha. Amma uummanni keenya akkuma beektanitti ammas wanna jijjiirame tokko hin jiru jechuudha. Akkasumatti hin jiran jechuu ni dandeessu. Ammallee nagaa wal gaafatanii wal dhungatanii keessattuu iddoo baadiyyaa uumamatti kun baay'ee tokko mul'ata. Biyya qofas osoo hin taane magaalaa keessaayyuu amma uummanni keenya baay'ee tokko of eegaa hin jiru. Baay'ee tokko tukuratiitti kennaa hin jiru jechuudha. Akka dhibeen hamaa ta'es isaa galuu baatee hin beeku. Garuu of eeggadhaas nin jedha Rabbii gaditti. Kanaafuu maatii keenyaaf bilbilis neetworkiinis jiraachuu baanne bilbilee itti himuu qabnaa jechuudha sirritti. Isaan akkuma salphaatti ilaalanii hanga ammaatu iyyuu waa takka ittiin fakkaanne akka Xaaliyaan namoota baay'ee dhabdisanitti akka nus hin dhabneef maatii keenya ofii keenya sirritti of haa eegnu nin jedha. Rabbii gaditti qulqullinuma keenya eeggataa of haa eegnu.
Kanaafuu oduun har'a jiru kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naaf tura.